Akkam nagahaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu akkaataa lakkoofsa keessan kan Facebook irraa akkasuma emaila keessan akka namoonni hin agarre karaa dhoksuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Gaaffii kana namoota baay'eetu gaafata. Keessafuu lakkoofsa Facebook irraa namoonni dhoksuu barbaadan baay'eedha. Akkasuma immoo lakkoofsa Facebook irraa akkamitti balleessina jedhanii kan gaafatan ni jiru. Asirratti ani akka lakkoofsa Facebook irraa balleessitan isin hin gorsu jechuudha. Sababni isaadha Facebookin seeruma isaa keessatti akka lakkoofsa keenya Facebook irra keenyu nu gaafata. Akkasuma immoo yoo lakkoofsa keenya Facebook irra keenya gaafa paaswoordii daganne san argachuufis nu gargaara. Kana malee Facebookni keenya secure ta'a yookaan namoonni akka salphatti Facebook keenya hin cabsineef nu gargaara jechuudha. Garuu lakkoofsa keenya kan Facebook irraa namoonni yoo achirraa fuudhanii kan nu jeeqan taate akka namootatti hin mul'anne dhoksuun ni danda'ama jechuudha. Waan kana durallee agarsiisan jira. Garuu viidiyoo kana keessatti akka haariyattiin isin agarsiisa. Akkasuma lakkoofsa qofa osoo hin taane kan emailillee akkamitti dhoksisan kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti hordoftoonni Oromoo Samsung hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Barnoota yeroo darbe dhiheesse irratti chaanala lammaffaa Oromoo Samsung akka deemtanii subscribe gootan isin agarsiisan ture. Sa'aatii 24 keessatti nama 700 caalutu subscribe godhe. Waan baay'ee gaariidha. Hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Ammallee chaanala lammaffaa linkiin isaa description box keessa jira. Akkasuma koomentii jalqabaa irra jira. Irratti tuquudhaan deemtanii subscribe gochuu dandeessu jechuudha. Yogguu gara barnoota keenyatti deebinu akkuma jalqaba jenne lakkoofsa fi emaila Facebook irraa akkaataa dhoksuu dandeessaniini. Kana gochuudhaaf jalqaba Facebook keenya bananna jechuudha. Itti aansuudhaan piroofaayilii keenya jala seennaa. Sanbooda yogguu piroofaayilii keenya jala seenne as gadirra deemuudhaan asirratti about kan jedhu ni arganna jechuudha. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqna. Itti aansuudhaan asirra gadi ni deemna jechuudha. Asirratti contact info kan jedhu ni arganna jechuudha. Fuulduratti edit kan jettu ni jirti. Isi irratti ni tuqna. Achi booda jalqaba irratti lakkoofsa keenya nuuf baasa jechuudha. Lakkoofsa keenya fuulduratti saanduqni xiqqoon ni jirti. Isi irratti yeroo tokkoof tuqna. Achi booda yogguu akka kanatti nuuf fide as gadi irratti more options kan jedhu kana ni tuqna. Itti aansuudhaan bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan inni jalqaba irra jiru kuni public jedha. Public kana irra yoo gootan namoonni Facebook fayyadaman kamuu lakkoofsa keessan Facebook keessan irra argachuu danda'u jechuudha. Kan lammaffaa irra jiru friends kan jedhu kun ammoo yoo isa irra gootan hiriyoota keessan qofatu arga jechuudha. Inni sadaffaa irra jiru only me kan jedhu kana irra yoo gootan immoo lakkoofsa keessan isin malee namni biraa isin dura arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa keessan akka namootatti hin mul'anne yoo barbaaddan only me kan jedhu kana irratti tuqdu jechuudha. Egaan achi booda asirra gadi deemuun dhuma irratti save kan jettu ni jirti. Isi irratti ni tuqxu. Egaan hordoftoota keenya haala kana lakkoofsa keenya akka namoonni biraa hin agarre goonitti jirra jechuudha. Itti aansuudhaan kan isin agarsiisu akkuma amma lakkoofsa keenya kana dhoksinetti akkamitti emaila keenyallee kan Facebook itti fayyadamnu namoonni akka hin agarre karaa dhoksuu dandeenyu jechuudha. Isa kanaafis Facebook keenya yogguu seenne sarara sadeen tan irratti ni tuqna. Achi booda asirra gadi deemna jechuudha. As jala irratti settings in the privacy kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Achi booda settings kan jedhu irratti tuqna. Achi booda personal information kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan bifa kanaan nuuf baasa jechuudha. Asirratti email address kan jedhu ni arganna yookaan lammaffaa irra kan jedhu kana jechuudha. Isa irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan emaila keenya nuuf baasee jira jechuudha. Jala irratti saanduqa xiqqoo akka seelaa san ni arganna. Isi irratti ni tuqna.
achi booda asirrattis akkuma silaatti filannoo nuuf fida jechuudha. Kanallee iimeelli keessan akka namootatti hin mul'anne yoo barbaaddan only me kan jedhu kana irra godhattu jechuudha. San booda iimeelli keessanis akka namoonni biraa hin agarre hidhameeti jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya haala kanaan lakkoofsa fi iimeela keessan kan Facebook irraa namoonni akka hin agarre gochuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo tana like godhaadha, akkasuma hiriyoota keessaniif share godhaan isiniin jedha. Channel Oromoo Samsung subscribe godha, mallattoo beeksistuu fuuldura jirtu tanallee banaadha. Achi booda barnoonni nuti gad lakkifnu kallattiidhaan mobaayila keessan irratti isiniif dhufaa jechuudha. Barnoota keenya kan itti yaaduun hanga wal geenyutti nagayaan turaan isiniin jedha. Galatoomaa.